Addunyaa kanarratti wanti dhalli namaa hin eegne raawwatamaa jira. Hundumtuu gara adeemsa bittaa bineensichaatti nu geessaa jira. Odeeffannoo har'a isiniif qabanneen akka dammaqxan kan isin taasisu oduu naasisaa isin biraan geenya. Dhalli namaa warshaa keessatti oomishamuu fi oduun gurratti hin tolle kun kan argame fiilmiin Ameerikaa The Creator jedhamu Hooliwuudiin erga hojjetamee booddeedha. Bal'ina isaa kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya gara biraatiin waggoota 2000 booda Israa'el deebitee erga ijaaramtee dachee Israa'el irraa wanti dhaga'amaa jiru kan nama naasisu, gama biraatiin ammoo dhufaatiin gooftaa keenya Yesus Kiristoos akka ga'e kan nama yaadachiisuu fi dammaqsudha. Mootummaan Israa'el erga deebitee hundeeffamtee booda karaa ittiin cubbuun namaa dhiifama argatu jabboota yookaan goromsa qalanii akka duriitti aarsaa dhiyeessuuf mana qulqullummaa aarsichi keessatti dhiyaatu Salamoon sadaffaa jedhanii moggaasuun ijaaranii bara 2024tti xumuruuf akka jiran kanaan dura isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Ammas odeeffannoo haaraa fi dabalataa qindeeffannee jirra kan isin biraan geenyu ni ta'a. Qophii keenya xumuraatiin bu'aa loomii Dr. Sofaaniyaas waan dubbatan keessaa muraasa isin biraan geenya. Keessumaa loomiin namoonni baay'een kan fayyadaman baakteeriyaa qaama keenya keessaa nu miidhuu danda'an kan ajjeesu waan ta'eef nyaata keenyatti daballee fayyadamuu fi soorachuun barbaachisaa akka ta'e ni himu. Kana wajjin wal qabsiisanii loomii kasalaa fi ashaboo ilkaan keenyatti akka hin buufne Dr. Sofaaniyaas ni ajaja. Kun hundumtuu maalii fi miidhaan isaan qabanoo maalii? Qophii keenya xumuraa irratti kan isin biraan geenyu ni ta'a. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya laallatan wayitaa addunyaarraa walitti qabaman kallattiidhaan akka isin naqqabaniif isin gargaara. Yaada keessan koomentii irratti nu qooda. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara odeessa keenyaatti wal wajjin hadabarru. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Addunyaa kanarratti wanti dhalli namaa hin eegne raawwatamaa jira. Hundumtuu gara adeemsa bittaa bineensichaatti nu geessaa jira. Odeessa har'aa isiniif qabanneen akka dammaqxan kan isin taasisu oduu naasisaa isin biraan geenya. Dhalli namaa warshaa keessatti oomishamuu fi jedha oduun nuyi arganne. Oduu gurratti hin tolle kun kan inni argame fiilmiin Ameerikaa The Creator jedhamu Hooliwuudiin erga hojjetamee boodadha. Fiilmiin Hooliwuudiin hojjetame kun wal waraansa dhala namaa fi roobootota gidduutti raawwatamu kan agarsiisuu fi dhumarratti ammoo dhalli namaa rooboototaan ulee sibiilaatiin injifatame yeroo bitamee fi bulu kan agarsiisuuf hubachiisudha. Namoonni baay'een roobootonni kun hafuura hamaa wajjin walitti dhufeenya qabu jedhaniis amanu. Fiilmiin kun ta'e jedhamee kan itti yaadamee hojjetame yommuu ta'u, kanaan duras Ameerikaa keessatti wantoonni addunyaa irratti ta'uuf jiranii fi ta'aa turan dursanii bifa fiilmiitiin akka uummataaf dhiyaataa turan ni yaadatama. Akka fakkeenyaatti dhukkubni COVID-19 jedhamu utuu gara addunyaatti hin gadhiifamin dura mallattoolee inni agarsiisu wajjin bifa fiilmiitiin waggoota dheeraa dura hojjetamee gadhiifamuudhaan namoonni hedduun daawwachuun isaanii ni yaadatama. Kun ta'ee waggoota muraasaa booda waggoota lakkaa'aman gidduutti jechuudha. Dhukkubni kun dhuguma ta'ee laaboraatoorii Ameerikaa keessatti oomishamee gadhiifame.
Yeroo sanatti baay'ina uummataan addunyaarraa sadarkaa tokkoffaarra kan turte Chaayinaa sababii taateef dachee Chaayinaa irratti gadhiifame. Garuu kan miidhame addunyaarraa Chaayinaa utuu hin taane lammiilee dhumaa Ameerikaati. Kun kanaan hin hafne. Tibbanas dhukkubni haaraan COVID-19 fakkaatu tokko amma immoo biyya baay'ina uummataa biiliyoona 1.5 addunyaarraa sadarkaa tokkoffaa qabattee Hindittis gadhiifamee jira. Manneen barnootaa cufamuu isaaniis isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Gara odeessa keenya har'aatti yeroo deebinu ammoo waa'een fiilmii kun kanaan ta'ee utuu jiru magaalaa Ameerikaa Los Angelesitti dirree kubbaa miilaa tokko keessatti rohobotootumti kun uummata gidduutti argamuudhaan uummata wajjin utuu daawwataa jiranii mul'achuu isaanii miidiyaaleen addunyaa walharkaa fuudhanii gabaasaa jiru. Bifti isaanii baay'ee namootuma kan fakkaatu kolfii fi gammachuun fuula isaanii irraa kan hin dubbifamne uumamni harka namaa yookaan namni namtolchee jechuudha. Namoota naannichatti argaman ofirra gaggaragalanii fuula kolfaa fi gammachuu hin qabneen utuu hordofanii ilaalanii mul'atanii jiru. Maarree taateen kun rohobotoonni kunneen waan gara fuula duraatti ta'uuf jiru kan yaadaa jiran ta'innaa laata. Baay'ee gaaffii ulfaataa fi yaaddessaadha. Kanaan dura waa'ee uumama namtolchee kana ilaalchisee waan dachee kanarratti ta'aa jiru isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Sooressonnii fi namoonni gurguddoon miidiyaaleen hawaasaa harka isaanii jiru kanneen akka Bill Gates abbaa Googilii fi Mark Zuckerberg abbaa Feesbuukii akkasumas abbaan Tiwiiteraa Elon Musk mootummaa Ameerikaatiin akka walitti dhufanii mari'atan gaafatamuudhaan walgahii guddaan mootummaa Ameerikaattiin qophaa'uudhaan achirratti wal arganii akka mari'atan tibbana ifa ba'ee jira. Kanaan dura abbaan qabeenyaa Tiwiiteraa Elon Musk dhimma hubannoo namtolchee yookaan artificial intelligence jedhamu laalchisee yaada kenneen waan hamaatu ta'uuf jira. Dhalli namaa harkuma isaatiin waan uumeef bitamuuf sagaduufis jira. Lakkii dhiisaa jechuun isaa ni yaadatama. Mootummaa Ameerikaa fi mootummoonni gamtoomanii akkasumas gamtaan Awurooppaa waliin ta'uudhaan tibbanaa dhimmi kun isaan yaaddessuu isaa ibsa baasanii mariis taasisanii jiru. Walgahiin tibbana biiliyooneroota addunyaa hirmaachise kunis yaaddoo kanarratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsamee jira. Macaafa qulqulluu keessatti raajii Yoo'eel boqonnaa 2:1-11tti akkana jedha. Guyyaan Waaqayyoo waan dhufuuf ammumayyuu waan dhiyaateef warri biyyicha keessa jiraatan hundinuu haa hollatan. Guyyichi guyyaa dukkanaa fi guyyaa ifa hin qabneedha. Guyyaa duumessaa fi guyyaa dukkanaa limxiiti. Inni akka boruu tulloota irra darbee ballachaa deemuuti. Sabni baay'ee fi jabaan kan akka isaa dur kan hin turin si'achi kan akkasii kan hin argamne ni dhufa. Fuula isaanii dura arrabni ibiddaa gubaa'ina deema. Isaan booddeedhaanis ibiddi waxalaan gubaa'ina deema. Biyyi fuula isaanii duraa iddoo dhaabaa Eden fakkaata. Biyyi isaan booddee immoo lafa onaa barbadaa fakkaata. Kan isaan jalaa ba'us tokkollee hin jiru. Isaan farda fakkaatu. Akka fardaa lolaas hin kaatu. Isaan akka konkolaataa fiiguuti. Akka ibiddaa yommuu qarmii gubuu xaaxa'uuti. Akka loltoota jajjaboo lolaaf of qopheessaniiti. Sagalee isaanii dhageessisaa fiixee tullootaa irraa hin quruphisu. Sabni lafa irraa yommuu isaan argan hin rommu. Namoonni hundinuus na'anii fuula hin badu. Isaan akka namoota jajjabootti hin fiigu. Akka loltootaattis masaraa hin yaabu. Hundumti isaaniis karaa isaanii irraa utuun jallatiin tarreettiin yaa'u. Tokkoon isaanii karaadhuma isaanii irraa deemu malee inni tokko isa kaanitti hin bu'u. Tarree isaanii utuu walirraa hin kutiin humnaan cabsatanii waraana gidduu hin darbu. Fiiganii mandarattii irraa hin ba'u. Masaraa irraa hin fiigu. Manneetii hin yaabbatu. Akkaattus qaawwa manaatiin oliin lixuu jedha. Macaafa Yoo'eel raajichaa boqonnaa 2:1-9. Tajaajiltoonni fi barreessitoonni addunyaa tokko ergaan kun warra namtolchee yookaan hubannoo namtolcheen hojjetamaniif fuuldurattis balaa dhala namaarraan ga'aniif barraa'ee jedhu.
Dhalli namaa kabajamaa uumama waaqayyooti. Bara dhumaatti beekumsi dhala namaa baay'ee dabala kan jedhame kana qofaan kan bira darbame waan salphaa miti. Kun ammoo uumama dhala namaa kan jibbe diiyaabiloos akka waaqayyootti nama ifatti uumuu baatus ammoo nama keessa galee uumama waaqayyoo irraa ilaalee nama namtolchee uumuudhaan hamma dhala namaa isa sirriitti adda baasuun rakkisutti hojjetus waaqayyo dhala namaaf akka ho'u ni beekama. Maarree jarreen kun akka lukkuutti galgala tokkotti roobootota kana miiliyoonotaan oomishanii addunyaa irratti akka gadhiisanii bulleefoo maaltu isaan dhorke? Waaqayyo horaa baay'adhaa lafa guutaa jedhee kan nama uume seexanni immoo teeknooloojiidhaan sibiilotaa fi pilaastikoota irraa nama uume biyya lafaa kana dhala namaatiin nan guutaa jedhee jira. Wanti namatti tolu garuu waaqayyo guyyoota dhumaatti ijoollota koo dhiiraaf dubartoota irrattis hafuura koo nan dhangalaasa waan jedheef dhalli namaa uumamni waaqayyoo olaantummaa isaa kana diinaan hin dhabu. Yaanni dhala namaa gara waaqayyootti akka ta'u ni beekama. Waaqayyos dhala namaatiif ni ho'a. Uumamni addaa jaalala Kiristoos irraa adda nun baasu. Odeessa keenya lammataatti yeroo darbinu daawwattoota keenya waggaa 2000 booda Israa'el deebitee biyya taatee erga ijaaramtee dachee Israa'el irraa wanti dhagahamaa jiru kan namatti hin tolle waan nama naasisu gama biraatiin ammoo dhufaatiin gooftaa akka ga'e kan nama yaadachiisuu fi dammaqsuudha. Mootummaan Israa'el erga deebi'ee hundeeffamee booda karaa ittiin cubbuun namaa dhiifama argatu jabboota yookaan goromsoota qalanii akka duriitti aarsaa dhiyeessuudhaaf mana qulqullummaa aarsichi keessatti dhiyaatu mana qulqullummaa Salamoon sadaffaa jedhanii ijaaranii bara 2024tti xumuruuf akka jiran kanaan dura isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Keessumaayyuu erga Yihuudoonni akraarota ta'an teessoo paarlaamaa Israa'el qabatanii mootummaan Israa'el wangeela Kiristoosii fi waldoota kiristaanaa akkasumas dhugaa ba'umsa Kiristoos irratti dhiibbaa hamaa akka geessisu gochaa jiraachuun isaanii dhagahamee jira. Keessa baanii Yesuus Kiristoos karaa irratti baanii labsuun yakkaa akka ta'u seera baasanii raggaasisanii jiru. Israa'elii fi Saawudiin walii galtee nageenyaa waggaa 7 dhiyeenya kana waliif mallatteessuun isaaniis ni yaadatama. Yerichi yeroo ulfaataadha. Yeroo itti kiristaanonni dammaqanii masii isaanii eeggatanidha. Gooftaan jabina nuuf haa kennu. Qophii keenya xumuraatiin bu'aa loomii fi miidhaa loomii ilaalchisee Dr. Sofaaniyaas waan dubbatan keessaa muraasa isiniif haa qoonnu. Loomiin baakteeriyaa qaama keenya miidhuu danda'an kan ajjeesu waan ta'eef nyaata keenyatti daballee fayyadamuu fi soorachuun barbaachisaadha. Garuu ammoo loomiidhaan ilkaan keenya rigachuun kasalaa fi ashaboodhaan ilkaan rigachuun barbaachisaa miti balaa qabaa jedhu kunooti bal'ina isaa daawwannee walitti adeebinu ዶክተር ሶፋንያስ ራ በእነዚህ አሁን በመነግራችሁ ነገሮች ጥርሳችሁን በፍጹም መፋቅ የለባችሁም። የመጀመሪያው ጨው አብዛኛው ሰው ጥርሱን በጨው ይፍቃል። ያ ደግሞ የጥርሱ የላይኛው ኢናሜል የምንለው ክፍል እንዲሸረሸር ስለሚያደርግ ጥርስ የበለጠ ቢጫ እንዲሆን ያደርጋል። ሁለተኛው ደግሞ በሎሚ ኢቭን አንዳንድ ሰዎች ቤኪንግ ፓውደር ጨምረው ጥርሳቸውን በሎሚና በቤኪንግ ፓውደር ይፍቃሉ። ይሄ ደግሞ አሲዲክ ስለሆነ ጥርስ የላይኛው ክፍል ነጭ የሚያደርገው ስለሚሸረሽረው ጥርስ ለጊዜው ነጭ ሆነ ይመስላል ግን ጥርስ ቢጫ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ በከሰል ጥርስን መፋቅ ነው። የላይኛው ኢናሜል የምንለው የጥርሳችን ክፍል እንዲጎዳና ጥርስ ቢጫ እንዲሆን ያደርጋል ስለሚሸረሽረው ማለት ነው። ኢቭን አክቲቬትድ ቻርኮል ያላቸውን የጥርስ ሳሙናዎች ወይም ደግሞ ከሰል ያላቸውን የጥርስ ሳሙናዎች ማስወገድ ያስፈልጋል የላይኛውን ኢናሜል ስለሚጎዳብን ማለት ነው። ወጎታ ዲራዳፍ ክርስቲያኖኒ ሚዲያሌቲን ሰገሌሳኒ ኢብሰተን ዳቡን ረከታ ቱራኒሩ በሪኡን ዋንን ኦሌፍ ማሪኩኖ ክርስቲያን ሚዲያ ሰገሌ ኑፍታ አጅራ ከናፍ ሚዲያ ሀቃ ኦዲፈኑ ዱጋዳፍ ወይታዋ ዩቲዩብ ክርስቲያን ሚዲያ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ጎዳ ወረ ሰገሌ ዳበኒ ሰገሌኒ ታና ኢየሱስ ፈይሳዳ
Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayita waan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuu fi mallattoo beelii sana fuulduratti sinii bawaala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Yaada keessan koomentii irratti nu qoodaa, like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo Kiristiyaanummaa gara birootiin hamma deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Gooftaan hunduma keessanuu isin haa eebbisu.